Lebu lebu, kanku yari jali ko, parida ko. Ay lebu lebu, kanku yari jali ko, parida ko. Ay nam gamaju, si adu lebu. Ashama harka fuudhee akkam jirtan kabajamtoota maatii channel kiyya. Akkuma baratame alali video haarwaan deebi'ee dhufee jira. Warroonni channel kiyyaaf haarawaa taatan channel kiyya subscribe godhuudhaan akkasuma milikkita bilbilaa on godhuudhaan viidiyoolee kiyya haarawaa gadhiifaman argachuu ni dandeessu. Akkasuma maatii kiyya haaraa eegaltanii ta'uu ni dandeessu. Egaa har'a viidiyoo haarawaa qabadhee isiniif fidee jira. Viidiyoocha isin dabarsu kiyyaan dura viidiyoochi maal akka ta'e highlight isiniif nin tuttuqa. Viidiyoon har'a haala meeshaalee meekaappii ittiin dibannu kanneen akka brush, sponjii haala ittiin qulqulleeffannuudha. Maaliin akka qulqulleessinuudha. Kanaafuu amma gara direct gara viidiyoo isin dabarsa. Obsaan hordofaa. Viidiyoocha yoo jaalattan immoo like, comment godhuudhaan akkasuma share godhuudhaan hiriyoota keessaniif qooda isiniin jedha. Gara viidiyoo. Lebu lebu, kanku yari jali ko, parida ko. Ay lebu lebu, kanku yari jali ko. Egaa daawwattoota kiyya akkuma seensarratti isinii himee har'a sponjii fi brush dhiquuf deemna. Meeshaalee meekaappii ittiin fayyadamnu qulqulleessuun dirqama nutti ta'a. Maaliin akka qulqulleessuun immoo walumaan laalla. Kun immoo kan brush keessa kaayadhuudha. Isallee ni dhiqaa. Saamunaan hin qaba. Saamunaadhaan dhiqa brushii fi sponjii. Kun immoo kan brushii fi sponjii irratti dhiqu akkanaaf qulqulleessuuf na fayyada jechuudha. Akkuma agartan kan brush keessa kaayadhu dhiquu eegaleen jira. Isa dhiquuf immoo saamunaa kamiyyuu fayyadamuu ni danda'a. Rakkoo takka hin qabu. Kamiyyuu ka harkaan dhiqadhu, shaampoo kamiyyuu fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Haala kanaan sirriitti ni dhiqna. Egaa akkuma agartan dhiquutiin jira. Sirriitti ni dhiqna, ni qulqulleessina jechuudha. Amma lolla'ee ni baasa. Amma karaa keessa kaadhu brush keessa kaadhu dhiqee geessee jira. Gara brush dhiquutitti dabreera. Brush haala kanaan saamuna irratti goonee saamunaa dibnee wannatti tanarratti yoo sirriitti riinu nuuf gadhiisa. Saamunaan kamiyyuu ni ta'a. Akkuma gadi nu dhiisisuu fi warroonni mana meekaappii, mana sponjii maalee brush kana namaa gurguranii duraan jechuudha. Amma hin beeku wannoon dhiqanuun jedhani shaampoon dhiqanuun jedhanii shaampoon agas malee hin baasu. Ani akka argetti ani filannoon kiyya saamunaadha. Saamunaan hedduu qulqulleessa. Kanaafuu isinillee akkasitti dhaamsa. Isiniif dhaama dhiifama. Saamunaan akka dhiitan saamunaa fayyadama. Saamunaan sirriitti qulqulleessa. Wannatti immoo irratti dhiqu tana ni argattanii gabayaadha. Inni sirriitti baasa. Harkaan jettaniituma yoo ka dhiitan taate akka fedha keessaniititti gadi isinii dhiisuu dhabuu mala.
sababa kana ani wanta tana fayyadama akka ajaa'ibaatitti qulqulleessiti waan taateef haaluma kanaan dhiquu kiyya itti fufaa. Saamunaan lafatti natti mijaa'u didee saamunaa fannifadhee jira itti fufa jechuudha. Egaa daawwattoota kiyya warri meekaappii dibattan biruush keessan qulqullinni isaa sirriitti eeguu qabdanii maaliif baakteeriyaan adda addaa irra qubata waan ta'eef yoo ka yeroo hedduu ka meekaappii dibattan ta'e torbetti hanga 4-5 yookaan guyyaa guyyaan dibattan ta'e biruush keessan torbeen dhiqaa. Yoo yeroo takka fayyadamtan ta'e wayituma isin jalaa xuraa'ee jettanii wayita yaaddan dhiqaa. Laala kun akkatti qulqullaa'ee sirriitti qulqulleessee jira naaf qulqullaa'ee jira. Haala kanaan qulqulleeffatuu ni dandeettanii. Kanaafuu akkuma isiniin jedhee qulqullina biruush keessanii sirriitti eegaa. Xuraa'ee jettanii wayita yaaddan dhiqurraa of duuban deebi'inaa. Maaliif qulqullina biruush keenya eeguu dhabuun fuula keenya irratti waan hin taane nu jalaa baasuu ni mala. Dibannaan keenya illee hin bareedu sababa kanaatiin jechuudha. Kanaafuu qulqullina biruush keenya ispoonjii keenya eeguun dirqama nutti ta'a isiniin jechuu fedheeti. Hin dhiitan jechuu fedheeti miti. Namoonni dhiitanii garuu maaliin dhiinaa ka jedhu waliin akka barannuu fi saamunaan akka sirriitti bayu yoo beeytanii waan gaariidha bareedaa yoo hin beekan immoo walirraa barannaa rakkoo hin qabu. Kanaafuu saamunaa fayyadamaati sirriitti ofirraa qulqulleessaa isiniin jedha. An dhiquu kiyya itti fufee jira. Haala kanaan kunoo haala kanaan sirriitti naaf qulqullaa'utti jira. Kanaafuu hamma dhumaatitti walumaan ilaallaa jechuudha. Amma immoo gara biruush xiqqoolee ka aayishaadooti tareen jira. Isaanillee haaluma isaaniin dhiqaa jechuudha. Akkuma laaltan kana kunoo haala kanaan sirriitti qulqulleessuun dirqama. Wanta na warroonni naannoo keessaniin arganne onlaayinii irraa gara Wish, AliExpress, Amazon irraa barbaaddachuu ni dandeessanii. Ani asuma haala gabayaa alaatirraa argadhe. Garuu warroonni hin arganne immoo shopping online irraa ni argattu. Hedduu nama gargaara. Yeroo nama gabaabsaa yeroo gabaabaa keessatti qulqulleeffattanii kaa'uu dandeessan jechuudha. Sababa kana yoo argattan bareeda jedheetiin isinii dhaama. Dhiquu kiyya itti fufee jira akkuma laaltan. Kun akkatti qulqulleessu akkatti gadi dhiisu laalaa kun amma biruush kaansilarii ittiin fayyadamuudha. Kaansilaricha akkatti irraa bayaa jiru kunoo akkasitti qulqulleessina jechuudha. Kun immoo kan kuula nyaaraaf ittiin fayyadamu yookaan immoo aayilaayiinariif itti fayyadamuudha. Laala akkatti qoshashaan irraa bayu. Kan amma harkaan usheetumaan dhiqasoo jedhee gadi hin dhiisu. Shaampuulleen gadi hin dhiisisu. Saamunaa fi wanti kun akka ajaa'ibaatitti qulqulleessa waan ani argeetti gammadeerraa isinii qoodu waan fedhee fi waan guddaa ta'e osoo hin taane wanti yeroo takka wanta xixiqqoolee tuffannutti waan guddaa of keessaa qaba. Amma namoonni hedduun ni beekanii jedhee osoo bira kutee waan tana namoota hin beeknetu jira.
Kanaafuu haala kanaan namoonni hin beekne illee ni baratan jechuudha. Kanumaaf yeroo hedduu waan xiqqishee jennu akka xiqqisheetti osoo laaluu baannee bareedaa waan salphaa jennee salphifnu jechuudha. Akkuma laalaa jirtan ammaanii brush hundaa fixee gara ispoonjii dhiquutitti darbeen jira. Ispoonjillee haaluma sanaan dhiqa, haaluma brush dhiqeen dhiqa. Akkuma laaltan kun qoshashaadha. Foundationiin badee jira. Yeroo hedduu amma deddeebiitti fayyadamee jira jechuudha. Yoo xiqqaate gara yeroo 4-5 irra deebiitti fayyadamuun oolu hagatti fayyadamee hin beeku. Hedduu waan qabuuf an tokko yoo xuraa'ee san lafa ka'ee akka biraa fayyadama. Gaafa hunduun jala xuraa'aa walitti qabeen dhiqa haala kanaan jechuudha. Akkatti qulqulleessu kun olaalaa isinummaanu. Sirriitti immoo bishaan jala qabaatii qulqulleessaa. Saamunaan sirriitti keessa seenee keessaa akka bayutti godhaatii qulqulleessaa. Wanti diimaan irraa mul'atu aayishaadoon na jalaa tuqu, lipstiik na jalaa tuqu, waan na jalaa tuqu hin beeku bayuu didee jira. Waan tuqu hin beeku bayuu didee jira. Nu problem rakkoo hin qabu suni. Wanti guddaa wanti qulqullaa'uu qabu qulqullaa'ee jira. Akkuma laaltan kunoo qulqullaa'ee jira. Kuni haala kanaan itti fufna dhiquu kenna. Kuno akkanatti qulqullaa'ee jira. Haaluma kanaan gaaffileen qulqulleessee geessee amma immoo bakka itti fayyadamee qulqulleessaadha kanaan. Egaa kun waan dhiqe hundaa fidee jira. Hundaa qulqulleessee jira akkuma agartaniin. Amma gara afuutitti deemnaa akka goggogu yeroo itti nuti fayyadamuuf akkamitti goggogsinaa'u. Haala kanaan fooxaa fuulaan goggoifadhu qopheeffadheen jira. Fooxaa kanarraa akkanatti afuudhaan goggoisa jechuudhaan amma halkan tokko yoo bulee yookaan guyyaa tokko yoo oolee ni goggoga jechuudha. Egaa kabajamtoota kan koo viidiyoon har'aa kana fakkaata. Amma viidiyoo itti aanu walitti deebinutti nagaannaaf tura. Channel kiyya subscribe godhu hin irraanfatinaa. Nagaatti. Kanku yaari jaalli kun